Harguyyaan waxabajjii 30 bara 2020 akka kalaandarii warra faranjiitti uummata keenya bal'aa nagaa keenya jaalalaa ni dhiyeessina bakka jirtan hundumaatti. Akkuma beekamu waxabajjii 29 bara 2020 goota tokko akka sabaatti akka Oromootti garee ilmaan nafxanyaatiin dhabnee jirra. Kanaaf akka gamtaa qeerroo bilisummaa Oromoottii fi akka caasaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas hooggansaa waraana bilisummaa Oromoo itti gadda keenya ibsachuu fi gadda keenya ibsachuu qofa osoo hin taane kallattii gara fuulduraa falli maali falli waaraa kamittiin keessaa baana waan jedhu osoo waan dubbachuuf jechaadha. Egaa goota keenya dhabuu hanga ammaatti sadarkaa hin amanne irra jirra. Garuu dhabuun keenya na oolu jechaadha. Homaa of amansiisuu qabna. Wanti kana nutti fide waa lama. Manni keenya sadarkaa adda addaa irra jiru wanni sirriitti beekuu qabu keessumaa Oromoon hayyuun keenya qaamni hin baranne qaamni magaalaa jiru qaamni baadiyyaa hayyuun barataan qote bulaan daldalaan kutaan yookiin sooshaal kilaasiin kamuu akka Oromootti wanti nuyi beekuu qabnu dhugaan lama lafa jirutu jira. Innis maa inni mootummaa maatii Hacaaluu Hundeessaa keessa namoonni ajjeefamuun dhaga'ame. Adeemsa kanaan waa lama gurguddaatu jira. Innis maalinni yeroo hundumaa wanti amalutti ta'e tokko wanta amaleeffatame tokkotu jira jechuudha. Innis maalinni tokkoffaan yennaa rakkoon tokko galuu of nyaachuu tokkotu jira jechaadha. Mukaa namatti bu'uu aboottifatanii lafaa muka mana reebuu of nyaachuutu jira jechaadha. Inni lammaffaan immoo rakkoon uummata keenya maa inni afaanumaan dubbachuu afaanumaan wacuu akkuma jira miti qilleensaa walirraan kunnuu bakka fokkoruudha just like horroring gochuudhaan waan diina ofirraa deebisnu nutti fakkaata. Akkasumatti afaaniin waccinee afaaniin sodaachisnee afaaniin eekkamuu afaaniin dhaadachuudha malee gochaadhaan hin jiru jechuudha. Waan lamaan gurguddoo kanatu roorroon irra oolchee bulchee qambarrii halagaa saba xinnoo jalatti jaarraa tokkoof walakkaa yookiin jaarraa lamaaf gadi nu qabe bara 1800 irraa hanga bara 2020tti kan qambarrii waanjoo halagaa jalli nu jiraachise kana jechuudha. Tokkummaan beezikalii sababii guddaa ta'us tokkummaa dhabuun keenya sirni nafxanyaa qawweedhaan cabsuun sababii isa lammaffaa ta'us inni guddaan waan jenne gochaan mul'isuu dadhabuu keenya jechuudha. Halagaan garuu maal godhaa? Inumaa yeroo tokko tokko hin dubbatu. Gochaan mul'isana caalaa. Akka keenya hin dhaadatu hin eekkamu qilleensarraan oolu hin jiru. Garuu yoo waa jedhes yoo as ba'ee miidiyaa idilee waa dubbates waan jedhe sanan godhata asirratti wal caalla jechuudha. Waa'ee siidaa yoo dubbanne fakkeenyaaf dhaloonni kun jaarraa walakkaadhaaf siidaan kun nurraa ka'u jedhee dhaadatee fakkaraa asiyoo nageenya. Yeroo dhiyoos immoo ajandaa siyaasaa ta'ee ajandaa warraaqsaa ta'ee ajandaa qabsoo ijoo
keenya keessa seeneet ittiin hojjetamaa jira. Garuu tarkaanfii ittiin seenamne. Kuni actually eegumsa naashinaal gaardii yookiin waraana federaalaati taasifamuuf mootummaa federaalaatiinis taasifamuuf raallee ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu eessattuu naashinaal gaardiin yookiin waraanni federaalaa biyya kamittuu qawween malee uummata mo'achuu hin danda'u. Nama tokko nama ji'a sagalitti dhalate wattaaddarri yookiin naashinaal gaardiin yookiin humni ittisaa namni tokko jechaadha. Garuu waan isheen ittiin wabii godhattee ittiin dura dhaabattu xiyyaa yookiin xiyyitii yookiin qawweedha jechuudha. Qawwee biyya faranjiitii dhufee jechaadha. Yeroo bal'aa irra deddeebinee akka ka'u gaafachaa turre. Haa ta'u malee of course ka'uunsaan oolu waan ka'uunsaan oolleef garuu lubbuu qaalii guuta qaalii akkuma salphaatti itti gabbarree itti dhabne jechaadha. Kun sababa keessoo keessummaati, sababa gantuu fi diqaalaan mataarra nu teesseeti, sababa diqaalaan dhuftee nu bulchiteeti, sababa diqaalaan nutti galteeti, sababa diqaalaa firii kennineeti, sababa uummanni tokkummaan uummata keenya kaleessaa adda cabeeti. Kanaaf har'a kunoo nafxanyaan nu mo'atte jechuudha. Yeroo hundumaa mo'amuun saayikooloojii yookiin xinsamuu yookiin qorqalbii irraa jalqaba jechuudha. Mo'amuun qorqalbii irraa saayikooloojii irraa jalqabdu immoo hamtuu. Kanaaf karaa sanaa karaa qorqalbii keenya cabsuuf ijoollee qeerroo ladeemaa keenya jajjaboo qaqqaalii rurrukutu jechaadha. Kun immoo maal jechuudha? Karaa mataa nutti dhufu jechaadha. Akka morma kee mataa keenya cabsinee akkuma kaleessaatti isaan jalatti bullu barbaadu jechaadha. Kanaaf achii gaditti dhufu. Egaa haalli tirendiin ture, haalli qabatamaan seenaan yookiin adeemsa achi dhufti qabsoo fi warraaqsaa Oromoon gara bilisummaatti taasisu kan nutti agarsiise wareegamuu dhabuu miti. Wareegamaa gootammoo bakka buusaati kan dhufe. Kanaaf haalli darbe seenaan dabarsine karaan irra deemnee dhufne sun kan nu barsiise wareegamadha. Du'aa isaanis hin beeku. Kun duuba akka nu hin deebisne gootni darbee goota akkasaa kumaatamaan bakka buusaa akka dhufe hin beeku jechaadha. Kanaaf amma ergaan keenya salphaadha jechaadha. Watwaannee iyyinee maaltu nu dhagaare? Waggaa lamaa as entire the 2 years bilbila kutuun ijoollee keenya yuunivarsiitii irratti fixuun ajjecha suukanneessaa raawwachuun sakamman yuunivarsiitii irraa ari'uun manneen uummata keenyaa gubuun komaandi poostii seera alaa waggaa lamaa kibbaaf lixa oromiyaa irra ture. Hundumtuu bifa fajajeen haala fajajeen tiraajeedii mootummaan kun godhu laalaas ga'e. Kaan immoo artistiin, atileetiin, qaamni garaa garaa immoo sababii sirni haaraan kun ciqilee isaa uummata irra kaa'ee ittiin cunqursuu, ajjeesu, waraanatti labsee ajjeesu kan akka diraamaatti, akka tiraajeediitti maaltu ta'aa jira jedhanii ilaaluu irra darbaniiyyuu gorsa kennaa, deeggaraa, utubaa kan turan qabatamaan argineerra. Kan bitamanis hin jiru. Horiidhaan, lafaan, manaan, konkolaataadhaan waan adda addaatiin kan bitamanis hin jiru. Sirna kana itti kotokkotanii yookiin aramaa jalaa buqqisanii lafa qabsiisuuf Oromoo mataanii ijoolleen Oromoo keessaa irratti waan isheen hin goone hin jiru jechaadha. Yaadni uummata iddoo lamatti cabee ture. Inni tokko bahaatti harkisaa, inni tokko lixatti harkisa jechaadha. Inni tokko nafxanyaa PP jalaa hiriiraa, inni tokko immoo gara
adeemsa gara walabummaa bilisummaa injifannoo foxxoquu biyya keenya biyya dandeenya ijaaruu adeemsa sanatti dabalamanii kaan immoo qabsoo gaggeessu jechaadha. Kanaaf yeroo tokko tokko inumaayyuu baalaansii waliin gootu kan gara nafxanyaa jiru gara caaloochi harkisee kan asaf immoo yaani nama muraasa yookiin kan deeggaru qabsoo kana muraasa ture. Waan isin gaddisiisu waan baay'eetu madaalame. Tokkoffaa humni baratee fi humni baranne ammayyaa Oromoon waliin madaalu jechaadha. Akka baay'ina isaatti humna barnoota ammayyaa kana argate innaa laallu parsantiidhaan parsantii 5 yookiin amma 10 hin caalledha jechuudha. Waa'een siyaasaa kan hin galleef, waa'een hawaasummaa kan hin galleef, waa'een dinagdee kan hin galleef, waa'een sooshaalizimii kan hin galleef, waa'een kaapitaalizimii kan hin beekne ola deemaan keenya jenereeshiniin kun ammayyuu sadarkaa godanaa kan jedhutu caala jechaadha. Obii dhabuudhaan, seenaa dubbisuu dhabuudhaan, kan dubbises hubachuu dhabuudhaan yeroo tokko yaadni isaa foxxoqee yeroo diina jala hiriiree fixilaa ta'etu ture. Kun nutti ulfaata jechuudha. Yeroo ogas garuu akka tasaa ta'ee milkaa'uu hin danda'ameera. Uummanni keenya yaadni isaa dhufee dura achi adeemes nafxanyaa ilmaan ishee, ilmaan diqaalaa, ilmaan fiidaalistii, ilmaan minilik jala hiriiraa baates as baatee dhiifama gaafachuutti kaate marsariitii hawaasummaa fi miidiyaa idilee irratti haala fooyyeetu dhufaa deeme jechuudha. Watwaataa baane diinni keenya xoxxoqee kan nu laale Waldiyaa Yuunivarsiitii irrattidha. Naannoo Bitootessaa dura achi yuunivarsiitii naannoo kaabaa jiran gara baha Oromiyaa achi komaandi poostii achi manneen hawaasa keenyaa gubuu waraana bilisummaa Oromootti waraana guuruu labsuu kanaan ilaale. Kana booda erga kana darbe erga sadarkaa qorumsaa yookiin testii kana nuu kennee of ilaalee maalummaa isaa bare immoo gara gootota keenyaa ajjeesuutti dhufee jechaadha. Egaa guyyaan kun bifa amanuu hin dandeenyeen gootichi keenya, dhiigni keenya, falmaan keenya, dursaan keenya, wabiin fi bakka bu'aan Oromoo fi qeerroo Oromoo, abbaan biyyaa, qabsaa dhugaan, aktivistii fi siyaasa kanaaf analistiin nurkaa nyaachuu danda'an yeroo jechaadha. Naannoo kondominiyeemii galaan waxabajjii 22 akka lakkoofsa biyya kanaa bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessa isaatti sadii walakkaatti jechaadha. Kanaaf gaddi guddaan laphee keenya cabsee amanuuf hin dandeenye xiiqii keessa nu galchee aarii keessa nu buusee fi uummata keenya deebisee fayyisee tokkummaa isaa jabeessee akkanatti dhaga'amee fi akka kaleessaa ofumaa odeessinee ofumaa waccinee kan deebinee fi waan jennu kana booda gochaan akka goonu walii kan gallecha. Amma wal hin dhiisnu, amma wal dhiisuun hin jiru. Amma filannoon Oromoo waa lama. Filannoon Oromoo waa lama. Tokko falmatee ijaaramee wal dhaga'ee bilisummaa isaa mirkaneessuu daddaffiin biyya isaa to'achuu, biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu, Finfinnee, Dirre Dawaa, magaalota garaagaraa, Adaamaa, Asallaa of jala oolchuu, halagaa of keessaa yaasee, tumee, caccabsee, qabeenya ishee gubee, ajjeesee gubee, isa kaan fannisee, adabee, garafee, abbaayee gamattachii ceesisuu yookiin achi ari'uu laga gamattachii ari'uu of keessaa yaasuu, siidaa diinaa caccabsuu, kan ofiitiin bakka buusuu,
bilisa bahuu fi biyya ofii ifaan labsachuu konfedereeshinii Itoophiyaa jalaa bahee akka biyya of dandeessee biyya walaba taatee akka Afrikaatti ijaarrachuu biyya guddoo, biyya beekamtuu, biyya atileetotaa, biyya argama bunaa, biyya warqee, biyya albuuda adda addaa fi oomisha adda addaa kana beekamtuu akkasii ijaaruu fi inni filannoon keenya lammaffaa immoo yoo kana kun dadhabame akkuma kaleessaa kolonii yookiin gita bittaa nafxanyaa jalatti buluu fi mataa gadi qabachaa jiraachuu biyya ofii irratti jechuudha. Kana filannoon keenya. Filannoo tokkoffaan falmannee, waraannee, cabsinee, biyya keenya to'annee, bilisa bahuu, diina ariinee of keessaa yaasuu fi biyya walaba taate biyya mataa keenya ijaarrachuu fi biyya keenyatti abbaa ta'uu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo akkuma kaleessaa gita bittaa yookiin kolonii ilmaan nafxanyaa diqaalaa ishee jalatti buluu, mataa gadi qabannee jalatti buluu, nurratti dhaadattee, nu saamtee, nu reebaa, qawween nu tumaa, mana keenya gubaa, lafa keenya saamaa, hojjamgamaa fiddee uummata ishee irratti nurratti qubachiisaa jiraachuu jecha. Amma filannoon keenya laachanuu boordii irra jiraachaa. Kanaaf gabaabaadha. Waliin taanee daddaffiin hojiitti haasa'innu jechaadha. Gamtaan qeerroo bilisummaa Oromoo daddaffiin wal ijaaruun istiraatejikaalii karaarraa ka'ee nama gabaa lagannaatti gara warraaqsaatti seenuu hayyoonni keenya tumsuu, daldaltoonni abbootiin qabeenyaa Oromoo tumsuu, miidiyaan illee uwwisa kennuu, waraanni bilisummaa Oromoo gara daangaatti as siqaa deemuu, qophii isaa cimsuu, yoo karaa argate seenuu fi haleeluu yookiin ammoo waan jiru waan harkarraa qabu tokko tokko kennuudhaan keessumaa meeshaa dhukaa garaa garaallee dabalatee dhaabbileewwan nafxanyaa kana godinaalee fi aanaalee irra jiran ittiin barbadeessuu, qeerroon keenya abidda, beenzinii waan adda addaa qopheeffatee haleeluu, dhaabbata nafxanyaa dakaammaa olitti jiru haleeluu, gubuuf barbadeessuu fi caasaawwan ishee dakaangaa olii to'achuudha jechaadha. Kun yeroon kennamuuf hin qabu jechaadha. Oromoo taatanii waraana federaalaa keessa kan jirtan, raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jirtan, humna ittisaa addaa Oromoo kan taatan adaraa nutti deebi'aa. Kun waamicha seena qabeessa isinitti haa dhaga'amu. Wanti nama rakkisu baay'een hin jira. Wal kadhachaa, wal sossobaa afaan Oromootiin yoo nageenya jirraa ammaa fi dibaatee gaariin arganne amma yoomiitti ergamaa, amma yoomiitti dhiitamaa jiraattu, amma yoomiitti ergamtuu taatu, maaliif biyya keessanitti abbaan taatan, maaliif biyya keessanii kabachiiftan, maaliif saba keessanii kabachiiftan, maaliif nutti hin dabalamtan, maaliif dhuftanii qabsoon waan fakkaatan ilaaltan. Kanaafuu gara keenyatti daddaffiin, gara saba keessanitti, gara maatii keessanitti, gara biyya keessanitti daddaffiin deebi'aatii naashinaal gaardii ta'a, ittisa biyya keessanii ta'a, wabii biyya keessanii ta'a, xiyya keessan gara diinaatti naannessaa, kilaashii keessan ibidda isin harka jiru san gara saba keessanii, gara biyya keessanii osoo hin taane gara diina keessanii, gara daangaa biyya keessanii eeguutti deebistan kabajaan amma sirra deemnee isin gaafanna. Kanaaf amma yeroo muraasaaf sinsinnii goone teenyee akkuma kaleessaa reeffa lakkaa'uu, owwaallee manatti deebi'uu, yeroo guyyaa lamaan sadan tokko ayyaaneffannee yookiin gadda irra jira jennee waliin gaddinee manatti deebinu miti inni kun asirratti qoosaan hin jiru. Hammannaan isin jiru. Amma hammaachuudha wanti jiru. Sadarkaa kana jirta jechuudha. Waqtiin kun yookiin siiziniin kun siizinii Oromoon hammaachuu qabuu fi hammina isaatti calaqqisiisu jechaadha. Siizinii
Oromoon amala hin baramne itti agarsiisu amala addaa ta'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu Oromoon ka'uu qabdan, qeerroon ka'uu qabdan, qarreen ka'uu qabdan, abbootiin qabeenyaa ka'uu qabdan, waraanni bilisummaa Oromoo ka'uu qabdan. Amma dubbii siyaasaa, dubbii paartilee miti. Sana erga caasa sana to'annee inni akka nu bulchuu waliin murteeffanna abbaa fedhe yoo ta'u, inni guddaan biyya ofii to'achuu danda'u jechaadha. Kanaafuu yeroo akkaan cimaa, yeroo ulfaataa irratti argamna. Adaraa wal deeggarru, waamicha walii, waamicha aayyoo, waamicha oromummaa, waamicha seenaa dhageenyee biyya keenyarraa, dhaloota keenyarraa, saba keenyarraa abidda haa buusnu jenna. Kanaaf wareegamaa goota keenyaa Hacaaluu Hundeessaa kan ilaaleen gaddi laphee cabsee kan nutti dhaga'ame ta'uu irraa deebinee mirkaneeffachuu barbaanna. Keessumaa caasaaleen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Waraana Bilisummaa Oromoo, gareen Sonsaa, gareen Abbaa Torbee, gareen humna addaa Calaltuu Oromiyaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoo ilaaltanii magaalaa naannoo keessanii akka to'attan, saba keessanii wabii akka taatan, as siqaa malee achi siqaa akka hin deemne, as dhiyaachaa akka deemtanii fi haala mijataa hundumaan waan ofirraa qabdan, waan of biraa qabdan arjoomaa wal faana haala amma keessa gallee jiru keessa akka baanuu fi fuuldura kana guyyaa galataa, guyyaa injifannoo isteediyeemii garaagaraa irratti qopheeffannoo fi rabbiinis itti galateeffannu, akkasumas gootota qaqqaalee qabsoo kana keessatti hidhamneef siidaa yaadannoo itti dhaabnuu fi yaadannoo sammuu itti goonuuf waan ta'eef wal faana kaanee watwaannaa keenya, dadhabbii keenya bara dheeraa jaarraa hedduu xumuraa akka itti goonu waamicha obbolummaa, oromummaa, lammummaa waliif dhiyeessina jechuudha. Kana ta'uun beekamee Oromoonni biyya keessaaf ala jirtan dhimma kana irratti akka hirmaannaa taasisu isin yaadachiisna irra deebiin akka gamtaa qeerroo bilisummaa Oromoo, caasaa adda bilisummaa Oromoo nagaan oolaa. Injifannoon uummata Oromoo.